السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو قال إلمان ورمو بك جرتان مرتين جيني فوق اللين سران إذن حقا كبجوچا ورين چانالا كناف هاريتاتن چانالي چانالا برنوتاتي وانتهيف لايك شير سبسكرايب كومنت غوتني أكا غرا چانالا قنات إدامتن إذنين جاچا ورين دران أمو ولين ديما تورس لايك شير غوتنين وجبيستني gama fuula duraatti akka waliin imalluuf barnoota keenya kan karaddaamne itti qaxxaluuf adeemaa jirra. Barnoonni keessan kan yeroo darbe addaan isin duraan murame amma isin afaan qaxxalaa hedduu koomantii barreessitu garuu laayik sheer sabskiraayib gootanii hiriyootan keessan biraan hin geessanii hamilee namatti hin taatanii nama cinaan dhaabbattanii kana hamilee nama buusaa waan biraa dalaguu irra wayyaa viidiyoo takkitti gadhiifnee ji'a takka lama keessatti viyuun 200 keessaan baanee jira. Kun banna maqaan isaa saba guddaa kana taatanii saba afaan kana dubbatu saba miliyoona 60 biliyoona 60 ol taatanii viidiyoo laaltan laayik sheer sabskiraayib gootanii hiriyootan keessan garisuu dhabuun keessan isinumarraa rakkoon kun hundi isinirraa dhufee akka inni gaarii miti. Garuu hamilee keessan eegee warreen waywaachaa jirtanii jira. Kanaaf jecha arraas dhufeen jira chaaptar 6 irraa isinii qaxxallee waan hafe kana isinii xumurree feetu waggaa kanaan 10 illee kuma takka seentus onlaayin irra teessee garuu hojii isinuma ooftii cinaan hojii biraa oofaan jira waan ta'eef rakkoon qabu isinummaan fayyadamaa taanaan antiyyaaf rakkoon qabuun isiniin ja'a. Barnoota keenyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa. Gama barnootaatti qooddaa. Chapter 6 Introduction to Money. Introduction to Money. Kana jechuun maali? Hiikaa maniidha. Hiikaa maallaqaa. Maallaqni maali? waan jirratti hedduu hani haasofna nu hordofa. Haala kanaan chaaptarri kun maal fakkaataa unoo akka isin agartan kanatti peejii hanga kana qabaa jechuudha. Unit 6 Introduction to Money. Money wajji wal bariinuu jaa. Introduction jira, objective jira, kallattiin gamami deemnaa gara nootii keenyaa deemnaa jechuudha. Definition of money. Money. Hiika maniidha. Hiika maallaqaa maali? Economists define money as generally accepted in payment for what? Good or what? Good or service or what? In the payment of debit. What? Na hordofaa deema. Akkana jetti. Kana jechuun iddoo kanatti iddoo nan jalasii sarare kanatti laaluu dandeessu. Okay? Haala kanattiin siif himaa deema. Economic define yeroo isa kana economistii keessatti yeroo define goonu jechuudha. Money as generally maallaqni guutumaa guututti maallaqni maali? Accepted in payment for what? Good or service. Or ammallee what? In the payment of debit. Payment of what? Repayment of debit. Kana jechuun maali amma fakkeenyaaf akka ogeeyyiin dubbatanitti hiikaan maallaqaa maali? Qarshiin amma fakkeenyaaf harkarraa qabnu kun maal jennee waamna? Akka ogeeyyiin diinagdee maallaqaa irratti walii galanitti jechuudha. Kafaltiin meeshaalee yookaanis tajaajiloota yookaan liqa deebisuu keessatti fudhatama akka qabu ibsu. Kunneen maali? Debit jechuun liqi jechuudha. Liqa akka deebisu godhu keessatti kan waa'ee kana geessu kun maali? Maallaqa jennaan irraan isinii deebi'a.
economics defined generally accepted guutumaa guututti jechuudha generally accepted walumaa galatti jechuudha kafaltiin kun jechuu meeshaalee yookiin or jechuu barlaal meeshaalee payment for good or service tajaajiloota meeshaa tajaajila yookaan servisa maalii tajaajiloota liqaa deebisuu keessatti fudhatama akka qabu kan ibsu kun maallaqa jennaan jechuu karaa biraatiinis. Kuni maal jechuudha? When most people think about money, they what? Are thinking about currency. Kana jechuun maal jechuudha amma fakkeenyaaf kun akkuma reefu jennetti namoonni baay'een jechuudha yeroo waa'ee maallaqaa dubbatan maal juu waa'ee maallaqaa dubbatu. Namni hundi maallaqa dubbachuu ni fedha ittis fayyadamuu ni fedha jechuudha. Fakkeenyaaf kun maali fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf halaallu for example someone come up to you and shoot loudly your what money or your life. Kanuma bakka guutuun keenyaas wanni itti isa jaalannuuf waan biraa miti. You liquid should quickly hand over, okay? Hand over. Siridina yelade hinjar jaruje hand over all your currency rather than risk your life. Sirid sivinga iddo jalqabaarra for example kajurra dhageeffadhu. For example someone come up to you and shoot loudly khayannoon kun jechuudha amma fakkeenyaaf maal jechuudha wanti kun namni tokko sitti dhufee sagalee guddaadhaan maallaqa kee moo lubbuu kee yoo iyye lubbuun kee balaaf saaxilamuu danda'a yookaanis mana maallaqaa kee hunda daftee dabarsitee kennuu qabda. Siin jee fakkeenyaaf jechuudha. Inni kun akka jechuun haasawaatti dubbatame fakkeenyaaf guutumatti your life you should quickly hand over all your currency rather than risk your life. Yookaan maallaqa kana dabarsitee kennitaa yookaan lubbuu keetiif kasaaraadha yoo siin jee amma fakkeenyaaf akkam gootaa siin jaabar maallaqa jechuun sirritti maal jechuu kee akka ta'e asirraa ni hubatta jechuudha amma gabaabumatti fakkeenyaaf amma hiikaan sirrii as jalatti hoottu okay money is any good that is what widely used and accepted in transaction involving the what transfer of good and service baka harma from what one person to another person. Okay maallaqa jechuun amma fakkeenyaaf asirratti sirriitti dhageeffadhu maallaqni meeshaa kamiinuu kan daldala meeshaalee fi tajaajiloota namni tokko irraa gara nama biraatti daddabaru yookaanis gaggeeddarame ittiin faayidaa isaanii gaggeeffatan yookaanis of keessaa daddabarsa of keessaa qabu keessatti bal'inaan itti fayyadamuu fi fudhachuu fi atiis exchange fudhachuu gurgurattee fudhachuu deebisuu fudhachuu haala namoota gidduutti jechuudha. Adeemsi akkanaa kun amala adeemsi akkanaa kun maali maallaqa jennaan jechuudha. Money is what good and in widely used in accepted in the transaction involving the what transfer of good and service from one person to another person. Nama tokkorraa gara nama biraatti kan daddarbu jechuudha baa'umatti. Maallaqni meeshaa kamiyyuu keessatti jechuudha karaa daldalaan meeshaalee fi tajaajiloota nama tokko irraa gara nama biraatti daddarbuudha jechuudha bakka. Gabaa'umatti isa kana qabachuu qabda jechuudha amma as keessatti. Kun daddabarsaa
maallaqni tokko nama tokkorraa gara nama biraa exchange ta'ee irwaa isilachuu waliin irraa fayyadamu transakshinii jiru sanatti geggeeffame kun maal jennaani manii jennaan jechuudha. Amala maniin qabu keessaa isa tokko waan ta'eef. Na hordofi. Haala kanaan many is jammas laala sirraa qabadhu sirriitti. Many is commodity accepted by general consent as medium of what economic exchange garte kanuma jechuun waan biraa miti. Maallaqa jechuun maalimmaas karaa biraatiin jechuudha. Wanti maallaqa jennuun kun maallaqni meeshaalee hayyama waliigalaatiin akka meeshaa jijjiirraa dinagdee keessatti fudhatamuudha bakka. Koomoditiitti akka koomoditiitti kan fudhatamu jechuu bakka. Maallaqa jechuun maali? Money is what? A commodity accepted by general consent as what? As medium of economic exchange kan jennuun jechuu karaa biraatiin. Kana jechuun gabaabumatti maallaqni meeshaa yookaan meeshaa hayyama waliigalaatiin akka meeshaaleettis tajaajilee akka meeshaa jijjiirraa dinagdeetti kan tajaajilu fudhatamuudha. Kan tajaajiluu fi kan nama tokkorraa gara nama biraatti fudhatamuudha. Kan namni biraas nama biraatiif kennuudha. Meeshaan exchange wal goonee wal jijjiiraa jechuudha. Kun maali? It is service as a what? Medium for expressing price and value as currency. Currency is what? Circulate. What? Circulate and anonymously from what? Person to person and country to country in the facilitating trade and serving as what? Primary measure and what? Of wealth. Sirriitti dhageeffadhu. Akka weelziillee itti fayyada jechuudha. Akka maalitti? Akka weelziitti illee ni fayyada jechuudha. Wanti kun adeemsa jechuun sarkuleet jechuun naannoo isaa yookaanis adeemsa wanti kun itti deemu sarkuleet ta'ee giraafii takka kaaftee giraafii takka irraa as giraafii tanatti wanti kun wal naannee wal geeddaree deebi'ee iddoo sanitti deebi'u jechuudha. Haala kanaan wanti kun it is serve as the what? Medium for expressing prices and value as currency in what? Circulate. Any what? Circulate anonymously from what? Person to person. Nama tokkorraa nama dhuunfaarraa nama dhuunfaatti and what? Country to country biyyarraa biyyatti facilitating trade and serving as what? Primary measures of what? Wealth. Haala kanaan adeemu kun hundi adeemsa kana keessatti wanti adeemsa akkanaatti raawwatamu hundi maali? Maallaqa jennaan. Kanaas waan biraa karaa biraa hiika biraan qabu wanti kunis qabaddu haya. Haala kanaan jechuudha. Irraan si deebi'ee afaan Oromootiin dhageeffadhu. Maallaqni amma nuti jechaa jirru kun jechuudha. Meeshaa hayyama waliigalaatiin socho'u eega jennee kana murteessine gatii fi gatii ibsuu akka miidiyaatti illee tajaajila akka maallaqaatti illee nama irraa gara namaatti biyya irraa gara biyyaatti kan geeddaramu maqaa hin beekamneen akka naanna'u yoo ta'u daldalli haala kanaan haala mijeessee socho'u kun maal jennaani? Manii jennaan jechuudha. Wanti kun kanuma waan biraatii miti. Sirriitti hordofaa fudhadhaa dabarfadhaa jechuudha. Hin jarjaru suutatti siifita hanga fatanaan geessutti inni itti aanu isteeppii kana jechuudha. Isteeppiin kun maal jaa? Essential characteristic that money has what? Has is that is what? Immediately exchangeable for what? All kind of marketable asset
such as good and service, real estate, or whatever. Okay? Kana jechuun maali amma fakkeenyaaf maallayni meeshaa kamiyyuu kan daldala meeshaalee fi tajaajiloota nama tokko irraa gara nama biraatti daddabarfamu. An essential characteristic of that money has is that it is immediately exchangeable. Nama tokko irraa gara nama biraatti exchangeable for exchangeable for state, exchangeable for all kind of marketable asset such as good and service, real estate, or whatever. Nunje kana jechuun maallayni meeshaa kamiyyuu keessatti jechuun akka daldalaatti meeshaa fi tajaajiloota nama tokko irraa gara nama biraatti illee kan daddabaruu danda'u waan akkasii of keessaa kan qabu jennee bal'inaan laallee jechuudha waan kana sirriitti nu hordofi. Wanti kun ammaas maali? Daddabarsa jennaan. Each person ammallee each person accept money as a means of payment because he or she namitti yookaan namicha is confident that other will accept ammallee jechuudha. It is a payment for him or her ammallee jechuudha. In wanti haala kanaan geggeeddaramee haala kanaan walitti isarraa isitti daddabru kun bifa kanaan wanni ilaallu kun maallaqa jennaan. Maallayni hiikaa hedduu qaba jechuudha. Bifa ija waa hundaati yoo ilaalle maallaqa jechuun wanta jabaataadha jechuudha as keessatti jechuudha. Haala kanaan amaloota isaa hedduutu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf as jalatti haa ilaallu. The shows amma fakkeenyaaf social combination could either be established through legal or other means for commodity to be accepted as money. It is must meet the following criteria. Akka criteria armaa gadii kanatti wanta kana laayyaan jechaa jira. Okay, ni laallaa jennaan nutis. Amaloota isaa keessaa jechuudha. Standardization hogga jennu maali? Standardization jechuun maali? Ilaallaa gaama sirriitti hordofi. Standardization wanti kun jechuudha. Standardization standardii wanti kun gaani beektaa karaa nama salphatu waan tokko furu jechuudha. It is must be easily qoy siifan jedha sarara. It is must be easily standardized, making it is simple to simple to secretian its value. Okay, kana jechuun amma gabbaa uummata sirrii dhageeffatu. It is must be easily standardized, making it is simply to secretian. Kana jechuun maali? Akka ogeeyyiin dubbatanitti salphatti jechuudha. Wanta istaandardii ta'uu qabaa jaanii irra murteessan kunis maali? Gatii isaa mirkaneessuuf salphaa akka ta'e asirratti walii galanii jechuudha waan kanarratti. Haala gatii isaa beekuuf wanta kanarratti jechuudha walii galanii wanni kun karaa kanaan waan kana karaa kanaan furree wanti kun furmaata harkataa jaanii standardizationii mataasaa of dandeetti baasan jechuudha. Inni lammaffaadhaa maali? Acceptability dha. Acceptability. What is acceptability? Tokkoffaa, lammaffaa. Acceptability maali? It is must be widely accepted as medium of exchange. Kunis wanta barbaadamaa jechuudha asirratti waan fudhatama guddaa qabu jechuudha. Kana jechuun fudhatama jechuudha wantummaa innummaan acceptability jechuun fudhatama jechuudha. Fudhatamni kun maali? Waan fudhatama qabu waan jabaataa jechuudha. Fudhatama jechuun akka meeshaa jijjiirraa ammallee bal'inaan fudhatama argachuu akka qabu irra walii galanii maal godhan ni mirkaneessan jechuudha waan kana. Akka meeshaa fudhatama qabuutti
irra maal godhan irra walii galanii jechuudha karaa salphaa taheen irra walii galanii ni fudhatan jechuudha. Kanaaf maal godhe inni kun haala kanaan fudhatama akka qabaatuuf meeshaa jijjiirraa waan bal'inaan fudhatama argachuu akka qabu itti murteessan jechuudha. Inni biraadhaa diversibility kun maali? Diversibilitiin hiikkaan isaa maali? Qoqqooduu adda addatti diversi godhu jechuudha. Kun jechuun it is must be easily to what? Query. Gabaabumatti it is must be easy to query. Waan kana hojjechuu irratti jechuudha. Addaan qo'ee booda jijjiirama gochuun akka inni maal godhu akka inni salphatuuf qoqqoodamuu akka qabu mirkaneessu jechuudha. Akka qoqqoodamu bakka akka qoqqoodamu godhu jechuudha. Kun amaloota isaa keessaa tokko jechuudha. Inni afuraffaan jechuudha. Portability jennaan. Kun portabilitiin maali? Diversibility sirrii dhageeffadha. Amma wanti tokko dogoggoreera. Inni diversibility jennuun kun it is must be irra caalatti dirqamaan must be divisible so that it is what easy to make change. Laal gartee kana jechuun maal jechuudha? Akka meeshaa jijjiirraa waan bal'inaan fudhatama akka argatu gochuudha. Akka fudhatama argatu gochuudha. Profitabilitiin kunoo portability alaallu. Portability is must be easily to carry. Waan kana keessatti jechuudha. Portabilitiin maal jee baafachuuf salphina akka salphatuuf waan salphaa ta'u akka qabu mirkaneessu jechuudha. Eessa keessatti portability keessatti jechuudha. Porti ta'u hogga sochooftu waan hogga sochooftu wanni kun hogga ni socho'a. Maallaqni kun yeroo sochiisaa gaggeessu keessatti baafachuuf salphaa ta'u akka qabu irratti mirkaneessan jechuudha. Porti jechuun socho'u portability sochiisaa keessatti akka maal ta'u dirqamaan akka waan san mirkanaa'u akka karaa salphaa ta'een wanni kun furamu godhu jechuudha. Inni shanaffaan maali? Durability. Durability it is what should not degrade quickly. Degrade what? Not degrade quickly. Kana jechuun maali? Sirriitti dhageeffadhu. Kana jechuun wanta dafee gadi bu'u jechuudha. Dafee gadi bu'uu hin qabu. Wanti kun jechuudha wanti kun waan gatii qabu waan qaaliidha waan ta'eef dafee akka gadi bu'uu hin qabne kun amala isaa akka ta'uu qabu ni mirkaneessan jechuudha asirratti waan kanaanis jechuudha. Durabilitiinis akka inni gadi bu'uu hin qabnee fi akka meeshaa qaalii ta'e jechuudha. Meeshaa hundarra maallaqni waan qaalii ta'eef haala kanaan kun waan isaati jedhanii waan itti baasan jechuudha. Inni takkaffaan standardii isaa eeguu. Inni lammaffaan acceptability maal godhu qoqqooduu. Inni sadaffaan divisibility. Inni shanaffaan inni afuraffaan jechuudha portability. Inni dhumaa jechuudha durability. Haala kanaan maali lafa kaa'amee jechuudha. For commodity accepted as many it is must meet of following criteria. Criteria hanga kana akka qabu mirkaneessee saayinsistoonni warra ikoonomisii lafa kaa'ee ture jechuudha. Barnoonni keenya kaarraas kanumaan raawwataa hin jarjarru suutaan guyyaadhaan isin biraan geenya walitti deebinee jirra. Gizee biraa kutuma kanarraa jiteen qabannee walitti deebinaa. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe, comment godhaa. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Gizee gaarii nu qabaadhaa isiniin jenna. Nagaan nu jiraadhaa. Goodbye.